Nagaanii fi araarri Waaqayyoo isiniif haa ta'u dhaggeeffattoota tokko akkam jirtu. Guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo keessaa isinii dubbiseetan mata duree isinii kenna. Isa duraa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 5 hamma 9tti kan jiru waliin dubbifanneetu asirra dhaabannee sagalee Waaqayyoo xiqqoo isinii qooda. Egaa Apholos kun maali? Phaawulos kunis maali? Inni anis hojjetoota warra gara amantiitti isin waamanidha. Nus addumaddaan akka gooftaan nuuf kennetti hin hojjenna. Ani nan dhaabe. Apholos bishaan obaase. Waaqayyo garuu hin guddise. Waaqayyo isa guddisu sana malee inni dhaabu, inni bishaan obaasu miti. Inni dhaabe isa bishaan obaase wajjin tokko. Addumaddaan akka dadhabbii isaatti miindaa ofii isaatii hin fudhata. Nuyi hojii Waaqayyoo keessatti hidhata waliiti. Isin maasii Waaqayyooti, mana Waaqayyoo ijaaruudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isin maasii Waaqayyooti kan jedhu naasara. Isin maasii Waaqayyooti. Yaa Waaqayyo gooftaa sagalee kana nu hiikii nutti dubbadhu. Lapheen keenya sagalee kana nageeddaramu. Yaa gooftaa maasii Waaqayyoo taanee akka misoomnu sagaleen keenya jiraataa nurratti faca'ee akka biqilu biqilee akka jagodhatu nu gargaara. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Egaa Phaawulos akka kana jedha iddoo kanatti ergaa warra Qorontos kan barreesse akkuma beekamu Phaawulos ergamaadha. Waldaan Qorontos rakkina gurguddaa qabdi. Rakkinni ishee inni asirratti mul'ate rakkina wal qoqqooduuti. Garee afurtu jira. Boqonnaa tokkuma yeroo laaltanii gareen afur waldaa sana keessa jira. Inni tokko gareen tokko ani kan Apholos ofiin jedha. Gareen tokko ani kan Phaawulos ofiin jedha. Gareen tokko ani kan Keefaati yookaan Phexros ofiin jedha. Gareen tokko immoo ani kan Kiristoos jedha. Kanaaf waldattiin waldaa wal qoqqooddeedha. Waldaa iddoo afuritti hiramtee jirtudha. Nama isaan barsiise fudhataniitu ani garee abaluun deeggaraa, ani deeggaraa abaluutii, ani garee abaluutii, ani abaluurraan baradhee kan jedhu wal qoodu jechuudha. Rakkina cubbuu gurguddaan achi keessa jira. Cubbuun ejjaa jira. Irbaata jaalalaa irratti adda wal qooduu jira. Sooressaa hiyyeessa. Irbaatuma qulqulluulee seeraan hin fudhatanii. Kanaaf namoonni baay'een du'aniiru dhukkubsatoodhaa jedha boqonnaa 11dhaati. Waldaa rakkina akkasii qabdu kanatti Phaawulos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaatanii akka jedha. Ani akka nama jabaatti isinitti dubbachuu, isinitti haasa'uu hin dandeenye. Isin ammayyuu ijoolleedha, mucaa xoobbeedha. Isin ammayyuu warra aannan dhuganidha. Malee warra nyaata jabaadhaaf ga'an miti isinii. Isin ammayyuu daa'imaa jedhaan. Xoobbee kan isaan jechisiisanii jalqabaa wal qoqqooduu isaaniiti. Cubbuu ejjaa keessa gangalatu. Sooressa hiyyeessa ofiin jedhu. Sirnoonni baay'een ulfaataadha Qorontos keessatti. Magaalaa guddoodha. Magaalaa waaqa tolfamaan Aphrodaayitis jedhamtu keessa jirtudha. Waaqa ejjaati. Namoonni qullaa isaanii achitti ejjaa oolu. Magaalittiin koomershaal sentarii waan taate baay'ee iddootti cubbuun babal'atudha. Kanaaf Phaawulos warra kanaan xobbee amala ijoollee qabdu. Isin ammayyuu nyaata gaafa hin taane warra aannan dhugdanidha jedhaan. Maal jechuudha mee amala ijoollee isinitti himu. Maaliif ijoollee ittiin jedha? Maaliif xobbee daa'ima ittiin jedha Phaawulos? Amalli daa'imaa inni jalqabaa daa'imni hamma fedhe yoo miiccitan, hamma fedhe wayyaa adii yoo uffistan, uffata adii uffistanii uffata aadaa bareedaadhaan barcumara yoo keessan buqqeetti gangalata. Daa'imni miiccadheeran jedhu, dhiqadheeran jedhu, dhiqatee gangalata. Daa'imni dhiqatee gangalatuudhaan beekamu. Warri Qorontos kun cubbuu kee gangalatu amala ijoollee qabu. Amalli daa'imaa akkasi. Amalli daa'imaa kan biraan obsan qabu. Ijoolleen baay'ee obsan qaban waan tokko fidi jennaan hamma du'anitti bo'u, hamma waan san argatanitti bo'u. Amantoonni xobbee ta'an, kiristaanonni xobbee ta'an wanta Waaqayyoon gaafatan hamma argatanitti hin dhiisan. Yoon kana dhabe nan du'a jedhu. Waaqayyoon kana naa kennu taanaan na ajjeese. Yaadattu seera uumamaa keessaati haati manaan Yaaqoob isheen tokko Raa'el isheen jedhamtu akkeetti gaaf tokko dhala waan dhabdeefi baay'ee magaddurraa kan ka'e Yaaqoob bira dhaqxee keetti yoo mucaa naa laattee nan du'a jette. Mucaa naa kenni yookaan nan du'a jette. Yaaqoob aaree boba'eeti ana Waaqayyoodha moo natti mucaa sii laataa jedhe. Akkamitti mucaa sii laachuu danda'a jennaan kan isin dhibu hani isheen duute otuu Beniyaamiin otuu da'aa jirtu duute. Fedhii ishee irratti duute.
Mucaanaa kennan du'a akkuma jettee akeekkatte sana duute. Kana naa kenni malee nan du'a. Waa aksinaa godhi malee nan du'a. Akka daa'imaa hin jedhina. Namni bilchaate fedhii kee haa ta'u jedha Waaqayyoon. Yoo jaalala kee ta'e siif laatu. Yoo jaalala isaa ta'e si haa dhowwatu. Waaqayyo beekaadha. Akka aannan jette Waaqayyo beekaadha jedha malee. Kana naan laatu taana nan du'a hin jedhina. Kun amala kiristaana xobbeeti. Yookaan kiristaanaa warra Qorontoos Phaawulos jechaa jiruuti. Kan biraan amalli mucaa isa kan saadhisee kan namaatti bo'a. Hamma fedheen bitaa fi waan bareeddu. Waan inni hawwe bitaa fi xinnoo takka ilaalee hammucaa isaa kaan ilaalee bo'a. Kiristaanni xobbeen fayyina isaa hin gammadu. Waan ofii Waaqayyo isaa kenne dhiiseetu han nama biraa, han ollaasaa, han hiriyaasaa, han abaluufaa manni isaa kana fakkaata, jireenyi isaa kana fakkaata. Ani garuu fayyuman deema, ani garuu fayyuman tajaajila. Kun amalaa kiristaana xobbeeti. Kiristaanni daa'imna kenna. Han saadhisee kan namaatti bo'a. Han kee ilaalisa Waaqayyo si ilaale. Mana kee ilaali, hojii kee ilaali, fayyaa kee ilaali. Jireenya irra jiraattu ilaali. Edda Kiristoosiin amante waan sii ta'e ilaali. Hundumaa caalaatti immoo jireenya bara baraa qabdaa isa ilaali. Jireenya bara baraa kan caalee jira. Kana dhiiftee kan namaatti boo'ee gungumaa doliin. Sabni Israa'el boo'ichaan beekamu. Seera boqonnaa 15tti yoo ilaaltan galaana diimaa ce'aniitu. Museen faarfannaa baasee Maariyaam immoo dibbee fudhattee faarfatan jedha. Hin faarfatan Waaqayyo lolaadha, maqaan isaa Waaqayyoodha. Reeffa diina keenya agarre jedhan Fari'ooniin reeffa isaa galaana irratti arganii galaana lafa gogaarra ci'anii gammachuudhaan faarfannaa dibbeedhaan lafa dhiitanii faarfatan. Guyyaa 3 deemanii lafa bishaan hin qabne ga'an, bishaan dhaban, bishaan gaafa argatan bishaan hadhaa ta'e maaraa jechuun hadhaa jechuudha. Hadhaan gaafa ta'u, bishaan hadhaa gaafa ta'u, sabni Israa'el dibbee achuma ka'aniitu boo'ichaaf gungummiitti ka'an. Boqonnaa 15 keessaa utuu hin bahin boo'ichatti ka'an, gungummiitti ka'an. Maal ta'a utuu duuneera ta'e Gibsitti? Maal ta'a laga Abbayyaa utuu dhumne utuu duuneera ta'e? Yaa buqqee Misir, yaa qullubbii Misir, wayyoo garaan isaanii dudduubatti deebi'e. Miilli isaanii Kanaanitti deema, garaan isaanii Gibsitti acha deebi'e. Garaan duubatti deema, miilli fuulduratti deema. Kiristaanni xobbeen hadhaa'ummaa keessa dhaabatee galateeffachuu hin danda'u. Gungummii boo'icha duwwaadha. Kan Waaqayyo isaa godhin ilaalu akka galaana diimaa ceesise garbummaadhaa isaan baase lola guddaa isaanii lola dhiisaniitu bishaan xinnoo guyyaa 3 obsuu dadhabaniitu Waaqayyo irratti gungumuu jalqaban. Kiristaanni xobbeen akka saba Israa'eliidha. Hadhaa'ummaan gaafatti dhufu isa kaleessa Waaqayyo isa dabarsee irraanfata. Isa kaleessa isaa godhame irraanfata. Oolmaa Waaqayyo irraanfata. Oolmaa gaara fannoo irraanfatee boo'ichaaf gungumiitti ka'a. Nu waa gargaaru Waaqayyo. Amalli ijoollee kan biraan waan mi'aa barbaaddi. Ijoolleen amalli ishee namni karameellaa mi'ooftutti laatti iddoo barbaade fudhatee dhaqa. Waan mi'ooftu barbaaddi ijoolleen. Nyaata jabaa. Nyaata gaarii warri filatanii kennaniif hin nyaatan. Nyaata hanqaaquu foon foon nyaachuu irra ijoolleen kan isheen jaallattu karameellaadha. Karameellaa harkaan ishee caccabsu. Karameellaa ishee miidhuu jaallatti ijoolleen. Waan mi'ooftuu jaallata kiristaanni xobbeen. Waldaa yeroo dhaqu ergaa barbaada. Hin ceeta hin nyaattaa barbaada. Waldoota garaagaraa irra jooreetu ergaa barbaacha deema. Ergaa dhaga'uudhaaf fiiga. Waan mi'aa jaallata. Hin ceetaa jaallata. Deebii yoo itti immoo hin jaallatu. Qulqullaa yoo itti hin jaallatu. Amanamii yoo itti hin jaallatu. Waaqayyoof jiraadhu yoo itti hin jaallatu. Kiristoosiin fakkaadhu yoo itti hin jaallatu. Hinuma nyaatta, hinuma ceeta, hinuma dhaalta malee. Kiristaanni xobbeen amalli isaa kana. Waa gargaaru Waaqayyo. Kanaaf warri Qorontos kun amala daa'imaa waan qabaniif Phaawulos isin ammayyuu kichuudha. Isin ammayyuu xobbeedha. Warra aannan dhuganidha. Nyaata jabaa fi hin geenye jedha. Galanni Waaqayyoo. Egaa Apholos yeroo gabaabaadhaaf dhaqee achitti lallabe. Namni kun baay'ee nama sammuu guddaa qabudha. Wangeela keessaa Apholosii Phaawulos namoota machurdiidha sammuudhaan barumsa dheeraa warra qaban. Kanaaf Apholosiin gaafa argan gareen tokko duukaa ce'anii nuyi kan Apholos jedhan. Phaawulos dhannaan immoo bareedaa gareen koo kan Phaawulos. Keefaan dhannaan immoo dinqii hojjetame miraakilii hojjeta Phexros immoo. Gaafa inni dhaqu immoo gareen tokko na'u ani kan Phexros. Gareen tokko ani hunda isaa kiyyaayuun qabaanii kan Kiristoos jedhan. Kanaaf warri wal qoodan kun Phaawulos akka jedhan. Apholos malee ani nan dhaabe jedhe. Nan dhaabe jechuun jalqaba kan wangeela Qorontosiin geesse Phaawulos waan ta'eef. Ani nan dhaabe. Isin hin amansiise. Wangeela isinitti hime.
Apholoos immoo dhufe bishaan obaase. Bishaan obaasuun immoo sagalee Waaqayyoo isinitti lallabe isin barsiise. Inni dhaabe, inni bishaan obaase gatii keenya arganna. Mindaa keenya arganna dhufa gooftaatti. Waaqayyoo isa guddisu malee inni dhaabus inni bishaan obaasus gatii qabu. Yoo Waaqayyoon guddisu ta'e gatii maalii qabu? Kanaaf nuyi akka hojii keenyaatti arganna. Isin maasii Waaqayyooti. Mana Waaqayyoo ijaaruudha jedheen. Maasii Waaqayyoo. Mee waa'ee maasiin isinitti makan. Maasiin gosa garaa garaa jira. Maasiin tokko tokko lafa gabbataadha. Itti facaanaanuma biqila. Biqilee jagaatii godhata. Abbaan maasii sana abdata. Facaasee galee kuntaala amma kanaan nan argadha. Ija gaarii irraa argeetti gammada. Maasii gaariidha. Lafi tokko tokko immoo dhiqattuudha. Lafa boorqii. Dhiqattuu jechuun kan lolaan ishee dhiqee margallee hin biqishine. Yoo irra qotan biqilaa irra dhaaban kan ol hin magarsiine. Lafa qoqoree. Lafa gatiin qaba. Lafa gatamtuu. Lafa akkasii namoonni yookaan kosii irratti gatu. Yookaan akkasumatti lafa gadhiisisaa ta'etti. Lafa homaaf hin fayyadu. Lafi tokko tokko giddu galeessa. Maasii daddadda. Ati maasii Waaqayyoo obboleessa ko. Maasii gaarii ta'e Waaqayyoo sirratti misoomsuu barbaada. Sanyiin sagalee Waaqayyooti. Maasiin anaaf sidha. Maasicha irratti sagalee gaarii yoo biqile ija gaarii godhata. Maatiyus boqonnaa 13 keessatti gooftaa Yesuus Kiristoos fakkeenya barsiise waa'ee maasii kana. Qotee bulaan tokko sanyii facaasuuf gadi ba'e. Sanyii utuu inni facaasu inni tokko karaa bukkee bu'e. Inni lammaffaan lafa dhagaarra bu'e. Inni sadaffaan lafa qoraattii bu'e. Inni afuraffaan lafa gaarii irra bu'e. Mee wantoota afur kana isin barsiisa. Karaa bukkee maal? Namadha. Lafti dhagaas nama. Karaan bukkees nama. Qoraattiinis nama. Maasii gaariinis nama. Fakkeenya namaa fudhate gooftaan. Sanyichi sagalee Waaqayyooti. Maasichi immoo isin. Argitanii? Maasiin karaa bukkee kun yeroo baay'ee maasaan karaa bukkee bineensaaf saaxilamaadha. Jalleessaaf saaxilamaadha. Simbirroof saaxilamaadha. Miila namaatiif saaxilamaadha. Namni kamiyyuu jalqaba kan inni irra ejjetu karaa bukkee. Simbirri kan funaantu karaa bukkee. Jalleessi jalqabe kan cabsatu karaa bukkee. Maasaan karaa bukkee saaxilamaadha. Gooftaan akkee yeroo faca'u karaa bukkee bunaan dhufanii simbirroonni fudhatan. Yeroo masan simbirroonni fudhatan. Eessaa biqila? Sanyiin nyaatameera. Argitanii? Karaa bukkeen warra fagoo jiranidha. Gooftaa irraa fagoo, Waaqayyoo irraa fagoo, kadhannaa irraa fagoo, wangeela irraa fagoo warra dhaabatu karaa bukkee. Halaalatti warra dhaabatu sagalee Waaqayyoo yeroo faca'u isaan keessaa kan badu. Yeroo irratti faca'u simbirroo seexanaa dhuftee kan kiyaafu naannattu. Sagalee Waaqayyoo keessa isaanii kan hin buune namoota karaa bukkee baay'ee Waaqayyoo irraa fagoo jiran. Obboleessa qo'atti garee kamidha. Waaqayyoo irraa baay'ee fagoo jirta taanaan kisaaraa kee jirtaati. Waaqayyootti dhiyaatu. Waaqayyoo sitti dhiyaata. Qarqaraan dhaabate gara isaatti siqi. Phexroosiin gooftaan akkasii gaaf tokko. Phexroosiin akkasii gaaf tokko gooftaan. Luqaas boqonnaa 5 irratti halkan guutuudha ma'aa bullee homaan qabannee amma garuu galuudhaaf jenna. Kiyyoo miicaa jirra. Jechatti dubbatteef jedheetan garuu nan darbadha innaan gooftaan akkeen garattuu jubaatti siqii darbadha jedheen. Qarqaraa gara gidduutti siqe jedheen. Qarqaraa gara gidduutti sitte malee qurxummiin hin jiru. Qarqaraa gara gidduutti sitte malee Kiristoosiin argitu. Qarqaraan dhaabatina. Karaa bukkeen dhaabatina. Yesuusitti siqaa. Waaqayyootti siqaa. Kadhannaatti siqaa. Sagalee Waaqootti siqaa. Hafuura qulqulluutti siqaa. Namni Yesuusitti siqeen baraarama. Namni Yesuusitti siqe simbirri ishee tana san danda'u. Namni Yesuusitti siqe kiyyoon isaa hin guuta. Yesuusitti siqaa qarqararraa. Karaa bukkeen seexanaaf saaxilamaadha. Namoonni fagoo dhaabatan si tararsa. Argitanitti yoo ta'e magaalaan tokko tokko hannaan beekama. Magaalaa hannaan beekamu keessatti namoonni ganama barii gaafa mannaariyaa deeman karaa konkolaataa yaabbachuudhaaf gaafa deeman lafa pooliin ifu bira ga'uudhaaf fiigu dukkana keessa jirti hattuu. Dukkanaan daattee billaa qabattee dhaabatti waan ta'eef na saamte jedhee na ajjeefte jedhee namni amma ibsaa bira ga'utti fiigatan. Ibsaa bira ga'ee naan hin sodaatu. Sababiin isaa hattuun dukkana keessa malee ifa kee dhaabattu waan ta'eef. Seexanii dukkana keetti nama argata. Fagootti nama argata. Namoota fagoo jiran, ificharraa fagoo kan jiran, Yesuusirraa fagoo kan jiran, ifa Kiristoosirraa fagoo jirta tanatti siqi. Yootti sitte dukkanicha jalaa baata. Hamma Yesuusitti siqaa deemtu dukkanni si baqataa deema. Hamma Yesuusirraa siqaa deemtu dukkanichatti siqaa deemta. Obboleessa koo jaallatamaa karaa bukkeen dhaabatiin ati maasii karaa bukkeen ta'in maasii gaarii ta'e Waaqayyoof. Maasaa lammaffaan jedhee gooftaan
maasaa lafa dhagaati. Ilaalaa lafa dhagaa. Lafti dhagaa kun biyyoo xinnoo qaba. Kanaaf sanyiin gaafa irra bu'u biyyoo waan xinnoo qabuuf hin biqila. Garuu dhagaa waan ta'eef hundee gadi fageeffatu ni gooftaan. Waa'ee dhagaan isinitti dhagaa bishaan yoo irratti naqxan dhagaa aduu keetti gubataa oolee shaa jedhee bishaan gaafa irratti naqu waan jiidheesitti fakkaata. Xinnoo turtee olaalte dhagaan dhagaadha. Dhagaan gogaadha. Laphee dhagaan sagalee waaqayyoo san dha'u. Laphee dhagaan sagalee waaqayyoo kee galu. Lapheen dhagaa ta'e jennaan namni hin danda'u. Gara jabeessa nama godhe waaqayyo. Waaqayyo jedhama Fari'ooniin gara jabeessa godhe jedha. Mata jabeessa godhe akka inni garaa jabaatu godhe. Laphee dhagaa. Lapheen dhagaan miidhama. Isqeel keessa akka jedhamu garaa akka dhagaa sin keessaa fuudheen garaa akka foonii laafu sinii kenna jedha. Garaa akka foonii lallaafu. Garaa waaqayyoon barbaadatu. Argite maasii dhagaan sun hiddan qabu yoo biqile iyyuu hin goga dafe hidda gadi hin fageeffatu dhagaarra bu'e. Biqiloota dhagaarra buusaame yeroo facaaftan sanyii taa godhee deebi'a. Laphee nama tokko taa godhee deebi'a sagalee waaqayyoo hin lixu. Keessa lixu. Yoo lixe malee sin fayyadu. Yoo lixu ta'e ija godhachuu hin dandeessu. Laphee kee dhagaan godhii waaqayyoof. Sammuu kee dhagaan godhii waaqayyoof. እግዚአብሔርን አዳምጡ. waaqayyoon dhaggeeffadhu. Waaqayyoo tolee jedhu. Laphee dhagaa waaqayyoon jaallatu. Sadaffaa jedhee gooftaan lafa qoraattii jedhu. Lafti qoraattii biyyoo gabbataa qaban kan isin. Lafa qoraattii keessatti biqiloonni baay'ee biqilu. Hin dagaagu. Lafti qoraattiin biqilaaf hin ta'a hin guddata garuu hinuudha dhaqee ijaan godhatu biqilaatu isa fuudha. Moo qoraattiin isa fuudhee qaba. Danda'ee ijaan godhatu. Nyaata bareedaa burtukaana bareedaa qoraattii gidduu otuu dhaabata ta'e akkamitti fudhatanii nyaatu. Qoraattiin baay'ee rakkisaa. Dibanni tokko namoota tokko dibata ajaa'ibaa jira. Ayyaana dinqii jira. Barsiisni lallabii isaanii raajummaan isaanii lafa bu'u dinqiidha. Amalli isaanii qoraattiidha. Arrabi isaanii qoraattiidha. Jireenyi isaanii qoraattiidha. Ofitti nama butan. Arrabaan nama rabsaa. Arrabaan nama madeessaa. Hin tajaajilu. Tajaajilli isaa dinqiidha. Madaraka irratti dinqiidha. Gadi baanaan garuu baay'ee balaadha arrabisa. Waraansa summii baata. Kiristaanota summii baatan. Kiristaanota qoraatti. Maasaa qoraatti. Maasaa qoraattii kee deemuun nama rakkisa. Maasaa qoraattii kee oomishuun nama rakkisa. Waaqayyo maasaa qoraattii kee oomishuun barbaadu. Maasaa gaarii akka taatu barbaada. Yaaddoo jireenyaa jedhee gooftaan. Soorummaa jedhee gooftaan qoraattiin kun. Qoraattiin kun hudhanii qabatu jedhee ija. Dibanni yoo sirra jiraate qoraattii qabataadhaan hudheessi qaba. Guddina kee hudhee qaba qoraattiin. Tarkaanfii kee hudhee qaba. Ija akkatti godhanii hudheessi qaba. Qoraattiin ta'ii waaqayyoodhaaf. Maasaa qoraattiin ta'ina. Maasaa gara biraanii lafa gaarii jedhee gooftaan. Lafti gaariin akkuma isin beektan lafa gabbataan akkuma itti faca'ee biqila. Biqilee dagaaga. Ija godhata hin daraara. Abbaan maasii gaarii qabu ni abdata. Kanaafidha waaqayyo ni abdata. Yoo abdata waaqayyo si abdata waaqayyo. Ati lafa gaarii ta'e malee sanyii gaarii qopheessee waaqayyo sirratti facaasuuf. Inni kaan jedhee lafa gaarii dhabu ija 30, ija 60, ija 100 godhate. Maasichi gaariidha. Sanyichi gaariidha. Gaariif gaarii wal argate. Argitanii? Waaqayyo na abdata. Waaqayyo si abdata. Akkuma qotee bulaan maasaa gaarii abdatu. Waaqayyo si abdata obboleessa nana. Obboleettii nana waaqayyo si abdata. Waaqayyo si abdata. Mana isaatiif si abdata. Hojii isaatiif si abdata. Sirratti misoomsuuf si abdata. Ati maasii waaqayyoo isa gaariidha. Hamaa jalaan ta'ina. Maasii gaarii ta'e waaqayyoodhaaf. Maasii qoraattiin ta'e, maasii dhagaan ta'e, maasii karaa bukkeen ta'ina. Maasii gaarii ta'a waaqayyoodhaaf. Ati maasii waaqayyooti. Isaayyaas boqonnaa 5 keessatti abbaa wayiniitu nama tokkotti haasa'a. Daayiloogii jira. Ilaamee wayinii koodhaan nan dhaabeedha. Nan kunuunsee jedha. Nan dharamee jedha. Dallaan itti ijaaree jedha. Maasaan kun wayinii gaarii naa godhata jedheetanii jedhe. Wayinii mi'aa haa godhata jedheetan iddoo cuunfaa wayinii illee nan qopheeffadheedha. Garuu wayiniin koo gaafa ija godhatu gaafan cuunfee ilaalu hadhaana jalaa ta'e. Maasii mi'aa godhadhe hadhaana jalaa ta'e. Itti dadhabee hadhaana jalaa ta'e. Itti dhama'ee hadhaana jalaa ta'e. Maal wayyaa'e anaa fi maasaa wayinii koo gidduutti faradaame jedha. Wayiniin sun Israa'el, maasichi Yihudaa. Argitanii waa'ee saba Israa'eliin dubbataa jira. Akkasan godhaa jedhu irratti hin dide waan ta'eef
mi'aayi jennaan dide. Yasoo giddaa mi'aayi jennaan dide. Yawayni mi'aayi jennaan dide. Mi'aayi hin jedhee diddeenaan waan si eeggatu sitti obboleessadhaan. Ati maasii waaqayyooti ija hal'aa yoo godhatte waan sirra ga'uun sitti hima. Maasii koo akkasan godhaa isa jalqabaa jedhee dallaan irraa diige. Dallaa namarraa hin diigii waaqayyo. Maasaa dallaan irraa diigame bineensi akka barbaade godha. Maasaa dallaan irraa diigame horiin akka barbaade balleessa. Maasaa dallaan irraa diigame namni keessa yaa'a. Maasaa dallaan irraa diigame baay'ee rakkisaa dallaan irraa diigaa jedhe. Ilaamee Iyyoob akkas jedheen waaqayyo bira dhaqee utuu ati Iyyoobitti dallaan ijaarre ta'e utuu ati irratti ijaarre ta'e Iyyoob sin galateeffatu. Anaafatti baanee galuun keenya nagaan rafnee ka'uun keenya sababa dallaan nutti ijaaramee jiruu fi dallaa abiddaatiin naanna'ee nu eega waaqayyo. Ergamootaan naanna'ee nu eega waaqayyo. Utuu dallaan nurraa diigee maayikiroo sekendiidhaaf jiraachuu dandeenya nuti. Waaqayyo dallaa namarraa hin diiggatin. Isa jalqabaa dallaa koon irraa diiggate. Kan biraa hidhee lafa gatamaan ishee godhe. Lafa kosiin ishee godhe. Lafa dhiifamteen ishee godhe. Lafa gadhiisiin ishee godhe. Wayiniituu hadhaa'e jennaan waaqayyo ta'e saba isaatiin lafa gatamaan ishee godha. Lafa abbaan arge irratti haasa'u. Lafa abbaan arge irratti bobbu. Lafa argaan abbe irratti kosii gatuun ishee godha. Maasaa gatame sin godhii waaqayyo ati maasii gaarii ta'e waaqayyoof. Maasii gaarii maasii ija godhatu ta'a waaqayyoof. Waaqayyo nu haa gargaaru. Yaa waaqayyo nu gargaaru. Maasii gaarii akkataa nu gargaaru. Maasaa ija godhatu. Maasaa ija kennu. Maasaa iji isaa baay'ee. Maasaa iji isaa bareedaa. Yaa waaqayyo wayinii mi'aa nu godhadhu. Wayinii dhangaggaa nu godhin. Wayinii hadhaa nu godhin. Adaraa kee nu gargaaru. Harka keenya nu qabi. Nu barsiisi. Nu hooggani. Gara deemnu hin beeknu. Waan goonu hin beeknu. Maasii gaarii ta'uu barbaanna garuu maqaa Yesuusiin nu gargaaru. Saba kee kana gargaaru. Nama si kadhatu gargaaru. Humna maqaa Yesuusiin gargaaru. Seexannaa hidhamu. Hojiin isaa diigamu. Nama kana hin danda'in. Yesuus hin danda'in. Ati nu gargaaru. Maqaa jaallatamaa nama kee Yesuusiin.